seenaan ani amma isinii himuuf deemu tun seenaa nama kennaati. Seenaan ammoo 100% seenaa dhugaati. Namtittii wahiitu jira. Nama biyya kennaati. Dubartii biyya kennaati. Deemtee nama biyya biraa jaalatti keessiin jaalattee jaratti mamma ijoolleen teenna fuutee TikTok irra faa gadhiistu kana warra baarraa jammaru osoo hin ta'in warra paarraa jammaru baa osoo hin ta'in warra paati. Almuhim jaalatteeni hiriyoonni isii hin dhoogganiin lakki sitti haafu namtichi kun lakki jedhanii dhoogganii. Laakiin isiin hin jaaladhee jetti. Hin jaaladhe. Laakiin akka ilaalcha ijoollee saniititti jaalala osoo hin ta'in ollaa walii galanii yaani jechuun bilookitu jara addaan jira. Akka waan wayita isiin baatee deemtu namtichi argee tuttuquun jechuudha. Almuhim san booda itti galuu jalqabde namticha kanatti. San booda akka jaarsaaf jaartii waan kaan qabuun takka qabuun jaarsaaf jaartii ta'anii waliin galuu jalqaban. Yaani jiraachuu jalqaban. Ijoolleen ammoo lakkii mucattii tana sitti hafu jedhanii wayita mara gorsanii mucattiin ammoo asiin seensiftee asiin baate. Almuhim akka tasaa ta'ee hin ulfooyte mucattiin tun namticha kanarraa ulfooyte. San booda warri mucaa kanaa biyyatti jechuu hin dhagahan. San booda akkamiin maqaa nu nyaattee akkamiin nu salphistee akkamitti intala zeegaa biraa fuutaa jettee sanuu Afrikarraa fuutaa maali jedhan laakiin inni hin fuune haqiiqatti inni hin fuune. Almuhim baay'ee itti qaaqan. San booda mucaan waan godhu wallaale. Eenyutu himee ijoolleen waliin galtu kanniintu hime jechuu warratti. Mucaan waan godhu wallaalee dhiphate. Mucattiin ammoo biraa deemuu didde wayita mara bira dhufti. Ulfi bahaa jira. Daa'imni garaa isii keessa jiru kunillee garaa nyaateen. Almuhim narraa deemee jedhee ari'een warri kennaa dhagahanii jiranii obboleessi kiyya wayillee dhufaa jira si arguun barbaadu narraa deem jedhee ari'een mucattii jechuudha. Mucattiin biraa deemtee hiriyoonni isii qaqara gorsan sunniin kootu homaa gochuu hin dandeenyu nama kenna garitti ariinuu qabnu jedhanii manatti galchanii yoomiyyaa dalagattee deebitu jira deemtee dalagattee deebite akkasumatti yaani taraa mucattii tana kunuunsuu jalqaban. Laakiin waadaan isaan seensanii lamuu namcha kanatti hin deebitu. Waan garaa qabdu kana deettee san booda gara hojiitiitti deebitee ofirraa dalaydee gara biyyaa galtee akka dogogortee jiranii. Laakiin namtichi kun haga taa'u taa'ee ji'a lama ji'a sadii taa'ee san booda itti dawwale kootuu jedheen. Mucattiin ijoolleen hojii deemte. Haywantittiin tun baateetuma namticha kana bira deemte. Nama tokkotti hin himne eessa akka deemtu nama tokkotti hin himne. Baateetuma tarte. Ijoollee wayita mana galan mucattiin mana hin jirtu. Achi soqan tana buutee mucattiiti. Mucattiin maal taate? San booda wayi namtichi dawwalee baatee jedhan. Ammoo akka tasaa ta'ee mucattiin jawwaala lama qabdi tokko manatti gattee deemte. Keessiin mana gattee deemte kun suuraa namtichaa fi wantoota akkanaa qaba. Wantoota korbootii waan jarri waliin kan korbootii jettee jalattiin. Almuhim suuraalee fofokkataa mucaa namticha waliin kaate qaba. Namtichi ammoo suuraalee kanneen akka isiin qabdu hin beeka. Jawwaala san fidi jedhan yeroo hunda. Amma ijoolleen maal shakkitanii jawwaala kana mana arginaan yoona namtichatu itti bilbilee kootuu jawwaala san fidi jedheeni isiin beeytee jawwaala kana mana galtee nookiyaa xiqqoo fudhattee deemtee haas namticha bira jirtiin beeka. Almuhim jawwaalli mana jiru. Almuhim guyyaa 2 3 torbaan 3 bilbilli isiin fuutee deemtee hin dalaguu ji'a. Namticha ammoo hin argan. Namtichi guyyoota muraasan dabamee san booda argan. Hin gaafataniin ebaluu eessa jirti jennaan walaa namaaf maalum jedhan jira. Maaf maalum tun dubbii qabdi. Tayyib maaltu uumame? Namtichi kun mucattii tana waamee jedhan. Namtichi kun fuudhee fagaateeni katamaa keessaan ala bahee bakkitee ijaarsi ganaa manni ijaaramaa jiru jira jedhan achitti akka waan wal lolanii wayita himu jechuudha wal lollee san booda lola kana keessa hin dhaheenii wayita dhahe ammoo ani waan isin gaggabde see lakkaa isin hin duutee jedha. Yaani adagaa wayiitu irra ga'e fuudhee ajjeesee amma akka godhe san booda jedhe bakkuma ijaarsaa wayiititti fuudhee dhaqee awwaalee jedha. San booda
erga awwaalee deebi'e booda maal eegenne amma miidiyaa irratti reeffa argamee maali jedhanii kana eegenne miidiyaa irratti humaa bahaa hin jiru. Miidiyaan biyya sanii irraa dubbataa hin jiru. Maali wanni akkanaa hin ajaa'iba akkamitti wanni akkanaa akkamitti bahuu dhabde iccitiin tun jedhe. San booda ji'a tokko ta'e ji'a lama ta'e iccitiin bahaa hin jiru. San booda bada reeffummaan sunii achi jira yoo na baasanii jiran jedhee rabbii wayita qabuu ni hedhu. Asii ka'ee bakka itti awwaalisan dhaqe. Wayita dhaqu zabanyaan imaaraa ijaaramaa jirtu kana ka'ee gotu jira. Wayita namtichi dhufee bakka kana qoqqotee laalu arge. Wayita argu waan akka huccuu wahii arge shakkee makiinaallee kaasee poolisiitti dawwal namtichi laalee tare. Erga namtichi zabanyaa wayita gadi bu'u ajaa wahiitu itti dhaga'ame bakka kana. Poolisiitti dawwalee poolisoonni wayita dhufan reeffa ta'uu isaa arganii lakkoofsa makiinaatiin suuqanii mataa isaa fidan namticha kana. Fidanii qabaniin erga qaban booda kuweetitti wanni kun uumame qabanii fidanii san booda gaafiif deebi'u waliin godhan isiin ulfa turtee warri kenna ammoo biyya kenna natti ka'anii ulfa haa baasnu jedhanii baasuu diddee saniif harkuma keessa xiqqoo wal qaqqabannee na harkatti duute jedhee dubbate. Laakiin mootummaan biyya Kuweet murtii du'aa itti murteesse. Abbaan isaa wayita dhagahe baay'ee rifate jedhan. Biyya isaaniitii ka'ee dhufee abbaa fi haati mucaa jechuun biyya isaaniitii kaanii dhufanii mucattii tana isismu mucaa kana laalaniini abbaan haga itti aararraa hin dubbisne jedhan mucaan. Bas haadha garaan haadhaa waa hin danda'u dhuftee dubbisteeni san booda mootummaan illee guyyaa gaafa inni du'ullee osoo beekee gaafa sanillee osoo as jiraadde naam jenna laa yeroo dheeraa ganaa waggaa baay'ee hidhamee san booda murtiin kun irratti raawwatama jedhanii. Laakiin meeshaa kiyya hundaa jedhee waan qabu hundaa haadha tiyyaa naa kennaa jedhee dhaame jedhan. Waan bira wanni hin dhaame hin jiru. San booda fuudhanii meeshaa kana hundaa gara eenyutti kennanii haadha isaatii kennanii haati isaa gara biyya isaatitti deebite biyya qubee paa irraa taatu paa biyya sanitti deebitee jedhama. Haati guyyaa inni du'a isaa beekuu barbaadde laakiin wanni isin ajaa'ibsiisu hiriyoota isaatu achitti hafe erga haati biyyatti galte booda guyyaa itti aanu guyyaa lammaffaa murtii du'aa itti murteessanii fuudhanii ajjeesan jechuudha. Kana jechuun ammoo wanni seenaa kana isinitti himeef dubartiin biyya keenya yeroo baay'ee nama zeegaa biyya biraa jala deemtii itti osoo seeraanii itti heerumte yoo bareeda seeraan areerraa ulfooytee booda raawwiin hagan biyya dalagaa baatee duutee hagam warrarratti cinqa akka taatu hin beektu. Waan warri ati waa hin godhiniif laakiin wayita biyyaa baatu nagahan baate akka biyyatti nagahan deebitu qofa barbaada. Ufii teetii mataa kee qofa of danda'e biyyatti nagahan gari warra wallaahi kana qofa barbaada. Kanaafuu dubartiin teennaa jaalala jechuun illee hin dandeettu. Jaalala qofaa miti fedhii dana fakkaata. Fedhii keessan qabadhaa warri dhiiraallee warri dubartiillee dadhabdu sooma biratti yaadi atillee dhiira sooma dadhabdeen sooma ofirraa dandeettu fuudhi nama biyya keetitti heerumuutu caala akka ilaalcha kiyyaatitti kama fedhillee haa ta'u hiyyeessallee haa ta'u wallaahi yoo billaa si hima qabaataa biyya ambaa irra maraataa biyya keenyaatu caala wallaahi maraataa biyya keetitti heeru humaa siin godhu biyyattiin si gala alagal biyyattiin si gala yookaan nama keenyatu biras si argee jaarsatu harkan maraate jedhanii si gargaara. Laakiin wayita ati gaafa nama ambaatetti heerumsanuu zeegaalee walaabaa walaapaataniin keessa irraa fagaadhu isin jechuu barbaada warroonni dubartoonni tanuma isin himuu fi wallaahi seenaan tun ammoo seenaa dhugaati. Namticha seenaa kana hime seenaa hima namtichi kun gaa biyya keenyaa qofaa miti laakiin viidiyoo kana irratti daqiiqaa 49 seenama warra Itoophiyaa takkallee akkana taatee seenaa inni himu kanneen garii miidiyaa irratti arginee jirra gaazexaan himee jira TV irratti seenaan himee jira. Laakiin seenaan tun baay'ee na harkiftee mucattiin sun illee garaana nyaatte maal dalaydee maaliif ajjeefamte mee
Almuhim garaa nama nyaataa seenaa biraatiin haga walitti deemnutti nagaan naaf tura.